Rifeensi namaa bareedina qaama namaa keessaas tokko. Dhiiraafis dhalaafis rifeensi akka bareedinaatti ilaalama. Keessattuu dhalaadhaaf. Baasii gurguddaa itti baasuudhaan rifeensi isaanii gurraachessuu, bifa jijjiiruu, rifeensi isaanii laaffisuuf akkasumas immoo rifeensi isaanii dheereffachuudhaaf shamarran baasii garaagaraadhaaf yeroo saaxilaman ni argina. Dabalataan ijoolleen dhiiraas immoo rifeensi isaanii molaa'ee deebisuudhaaf, rifeensi isaanii addaate gurraachessuudhaaf baasii garaagaraa yeroo itti baasan ni argina. Namoonni baay'een rifeensi isaanii yommuu isaan filatan ni harca'a. Harkaan yommuu qabanis ni harca'a. Dabalataan rifeensa yookiin gogaa namoota baay'ee keessaa wanta akka daakuu yookiin daaraas ni harca'a. Namoonni baay'eenis foroforiidhaan rifeensi isaanii miidhamaadha. Kana qofa miti. Rifeensonni baay'een halluu isaanii jijjiiratanii diimaa yookiin adii kan ta'an jiru. Namoonni baay'een immoo rifeensi isaanii kan caccabu, kan molaa'u jira. Guddinni rifeensaa akkasumas bareedinni rifeensaa shamarraniif baay'ee murteessaadha. Rifeensi shamarran tokko tokko immoo kan hin guddanne akkasumas inni guddate immoo kan jalaa harca'aa jala caccabaa deemu jira. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu waa'ee dhimma rifeensaa ilaalchiseeti. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Dr. Naafii Argiituudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan isin dhiyaannee dhimmoota fayyaa rifeensaa wal qabatanidha. Rifeensa keenya maaltu caccabsa? Akkasumas rifeensi keenya akka dafee dhumu, akka dafee molaa'u, akka dafee arrii baasu, akkasumas immoo rifeensi keenya akka inni noosisu yookiin immoo akka inni daaraa wanta daaraa fakkaatu rifeensa keenya keessaa bu'u kan godhu maal fa'i kan jedhudha. Wantoonni kunniin wantoota nuti hin beekin guyyaadhaan guyyaatti gochaa oollu akkasumas immoo haala itti fayyadama wantoota naannoo keenya jiranirraan kan ka'e rifeensi mataa keenyaa yeroo itti miidhamu ni argina. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti qabxiiwwan 12 dhimma rifeensa keenya yookiin immoo rifeensa mataa keenyaa miidhan, caccabsan, haphisan akkasumas immoo rifeensa keenya moleessan kan jedhu qabxiiwwan 12 kaasnee kan walii ilaallu ta'a. Sagantaa keenya marsaa ittaanu keessatti immoo dibata akkamiitu rifeensaaf gaariidha. Keessattuu rifeensa jiisuudhaaf, rifeensa guddisuudhaaf akkasumas immoo bareedina rifeensa keenyaaf kennuudhaaf dibata akkamii fayyadamuu qabna kan jedhus marsaa ittaanutti isiniif qabadhee dhiyaadha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa wantoota rifeensa keenya miidhan yookiin immoo bareedina rifeensa keenya akkasumas immoo rifeensi keenya akka isaan haphatan yookiin dhuman yookiin immoo akka isaan gogan godhan keessaa tokko akkaataa itti rifeensa keenya miicannudha. Akkuma beekamu qulqullina rifeensa keenyaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Rifeensa keenya yerootti qulqullina isaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Garuu rifeensa keenya guyyaa guyyaadhaan arras boris iftaanis guyyaa guyyaadhaan walitti aansinee kan miicannu yoo ta'e rifeensi mataa keenyaa akka inni miidhamu gochuu danda'a. Rifeensi keenya yommuu baay'inaan miicamaa deemu dibanni haddaa yookiin immoo dibanni rifeensi keenya akka inni jiidhu yookiin immoo dibanni rifeensi keenya akka inni cululluqu akka inni jiidhinsa qabaatee turu godhu kun akka inni keessaa dhumu godha jechuudha. Kanaaf rifeensa keenya guyyaa guyyaadhaan miicachuun dibanni rifeensa gurraachisu yookiin rifeensi keenya akka inni jiidhinsa qabaatu yookiin rifeensi keenya akka inni jiidhu godhu kana akka inni dhumu godhu jechuudha. Dabalataan immoo rifeensa keenya miicachuu dhiisuunis yookiin immoo utuu miicatiin yeroo dheeraaf turuunis immoo dhangalaawwan fufurdaa yookiin immoo dibatoonni dhangala'aa fufurdaa tokko tokko akkasumas seelawwan gogaa du'anii fi rifeensonni caccabaan akka isaan qaawwa gogaa rifeensa keenyaa duuchan godha. Qaawwi gogaa rifeensi keenyaa kun yoo duude immoo rifeensi akka hin guddanne akkasumas immoo rifeensi akka boca gaarii hin qabaanne gochuu keessatti qooda guddaa taphata. Kanaaf rifeensa keenyaa torbanitti guyyaa 2 yookiin yeroo 3 yookiin torbanitti yeroo 2-3 yookiin immoo guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 rifeensa keenya qulqulleeffachuu barbaachisaadha jechuudha. Qabxiin lammaffaarratti waliin ilaallu haala itti fayyadama shaampuudhaa fi koondishinarii. Baay'een keenya keessattuu shamarran shaampuudhaa fi koondishinarii rifeensa isaanii ittiin miiccachuudhaaf ni fayyadamu. Garuu haalli itti fayyadama shaampuudhaa fi koondishinarii baay'ee murteessaadha. Akkuma beekamu shaampuun qulqullina rifeensaa caalaa qulqullina gogaa rifeensa keenyaatiif barbaachisaadha. Namni tokko yeroo shaampuudhaan miiccatu yookiin shaampuudhaan dhiqatutti maaltu uumamaa wantoonni dibatoonni fufurdaa goggogaa akkasumas immoo gogaa keenya wantoonni cufan kunniin akka isaan gadhiisan godhu. Kanaaf shaampuun morkan kan oolu irra caalaatti yommuu shaampuu miiccattan yookiin shaampuudhaan dhiqattanii rifeensa keenya sukkuumoo osoo hin taane gogaa isaa ittiin sukkuumuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Rifeensa keenya osoo hin taane gogaa isaa ittiin sukkuumuun barbaachisaadha. Gogaa sana yommuu sukkuuman ittiin miiccanii gogaan akka inni qulqullaa'u gochuudhaan qaawwawwan gogaa rifeensaa keessatti argaman akka isaan banaman gochuudhaan guddina rifeensa keenyaatiif baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf shaampuu yeroo fayyadamtan rifeensa keessan ittiin sukkuumuu osoo hin taane gara caala gogaa keessan ittiin sukkuumuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane dabalataan koondishinarii namoonni baay'een shamarranis ta'e dhiirri koondishinarii ni fayyadamtu.
Conditionerii yeroo fayyadamtan conditionerii sun immoo faallaa kanaan rifeensa keenya qulqulleessuu keessatti qooda guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf yeroo conditionerii fayyadamtan gogaa tuqsiisuu caalaa rifeensa keessanitti miiccachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan immoo conditionerii namoonni fayyadamtan yookiin conditionerii yeroo fayyadamtan daqiiqaan 2 oliif dibattanii rifeensa mataa keessanirra tursuu akka hin qabne kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Kanaaf haalatti fayyadama conditioneriidhaa fi shaampuu laalchisee wantoonni amma kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qabxii inni sadaffaan waliin ilaallu immoo bishaan ho'aadhaan rifeensa miiccachuudha. Baay'een keenya yeroo baay'ee ana akka kootti bishaan dilallaadhaan rifeensas ta'e qaama koo dhiqachuu hin jaalladhu. Akkuma kana dubartoonnis dhiironnis bishaan qabbanaa'aan caalaa bishaan ho'aadhaan dhiqachuu jaalladhu. Sirriidha bishaan ho'aan dhiqachuun qaamni keenya akka inni aktiif ta'u gochuu danda'a. Garuu rifeensa mataa keenyaa yookiin immoo rifeensa mataa keessanii bishaan ho'aadhaan yerootti dhiqattu yoo ta'e rifeensi mataa keessanii akka inni caccabu goggoguu fi miidhamu godha jechuudha. Sababni isaas ho'i bishaan ho'aa kana keessaa ba'u gogaan rifeensi keessaa biqiluuf rifeensi keenya akka inni goggogu gochuudhaan dhangala'aan sebamu jedhamu kan rifeensa keenya jiisu kan rifeensi keenya akka inni culluqu godhu akka inni hir'atu godha jechuudha. Kanaaf rifeensi mataa namaa akka inni caccabuu fi akka inni goggogu gochuudhaan guddina rifeensaa irratti fi bareedina rifeensaa irratti illee miidhaa ni qabaata jechuudha. Kana qofa miti ho'i bishaan ho'aa keessaa ba'u namni tokko bishaan ho'aadhaan yommuu rifeensa isaa dhiqatu ho'i bishaanicha keessaa ba'u sun pirootiinii rifeensa haguugee jiru kun akka inni hir'atu yookiin immoo akka inni dhumaa deemu gochuudhaan bareedinni rifeensaa akkasumas immoo rifeensi akka inni bifa dhabu akka inni illee goggogu gochuu danda'a. Kanaaf bishaan ho'aadhaan dhiqachuun gaarii miti jechuudha. Rifeensa mataa keessanii yeroo qulqulleeffattan bishaan ho'aa caalaa bishaan qabbanaa'aadhaan dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kana bishaan qabbanaa yommuu miiccattan yookiin immoo rifeensa miiccachuu wajjin wal qabatee yeroo rifeensa keessan miiccattan daqiiqaa 10 hanga 15 caalaa rifeensa keessan miiccachaa turuu hin qabdan. Dabalataan immoo torbanitti akkuma jalqabarratti kaasuuf turre guyyaa 2 hanga 3 caalaa rifeensa keessan miiccachuu akka hin qabne asumaanis nu hubachiisuun barbaada. Inni kan biraa wantoonni rifeensa mataa keenya miidhan keessaa tokko maashina rifeensa jiidha dafee gogsu yookiin blow dryers kan jennu yeroo baay'ee maashiniiwwan ofitti qabuudhaan namoonni baay'een yommuu rifeensa isaanii miiccatan akka inni dafee isaaniif goguudhaaf ariitiidhaan dafanii deemuudhaaf rifeensa isaaniitti yeroo isaan ho'a itti afuufan ni argina jechuudha. Ho'i maashina kana keessaa ba'u yookiin immoo ho'i wanta kana keessaa ba'u gogaan keenya akka goggogu gochuudha. Akkasumas jalqabarratti kaasnee rifeensi mataa keenyaa illee dibanni rifeensa mataa keenyaa bareechu kun dibanni rifeensi mataa keenyaa akka inni hin goggogne godhu kuni akka inni hir'atu gochuudhaan rifeensa keenya miidhuu danda'a jechuudha. Dirqama yoo ta'e ariitiidhaan yoo mataa rifeensa mataa keessanii gogsachuun yoo isin barbaachise rifeensa mataa keessanirraa hanga seentimeetira 15 ofirraa fageessitanii ittiin gogfachuun ni gorfama jechuudha. Yoo danda'ame garuu isa fayyadamuu dhiisuun akka gorsa tokkotti isiniif kaafna jechuudha. Inni kan biraan ni qabxiiwwan shanaffaa wajjin ilaallu akkaataa itti rifeensi keenya filannu. Egaa rifeensi keenya yeroo baay'ee ispeeshaal rifeensi keessan akka kan kootiif qicicaa yoo ta'e baay'inaan rifeensi Afrikaanotaa baay'een isaa qicicaa jajallaadha qicicaa. Rifeensa warra adii yoo ilaalle istireetiidha kan inni guddatu istireetii guddata garuu kan Afrikaanotaa jabaadha akkasumas immoo qicicaadha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een rifeensi isaanii akka inni wal qixxaatuuf yookiin akka inni bareeduuf ni filatu jechuudha. Dhiirris dhalaanis rifeensa isaanii ni filatu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een keenya rifeensa tiklii guddaa yookiin immoo wal'aansa guddaa qabna rifeensa keenya wajjin. Yeroo rifeensa keenya abaxxarannu yookiin immoo yeroo rifeensa keenya filannu illee kallattiin rifeensa keenya filannu baay'ee murteessaadha. Rifeensi keenya kallattiitti rifeensi biqiluun abaxxarachuun yookiin immoo filachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kallattii rifeensa keenya ittiin biqiluun rifeensa keenya filachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif kallattii faallaatti yoo fayyadamne rifeensi keenya akka inni caccabu yookiin rifeensi akka nurraa dhumu gochuu danda'a waan ta'eef kana fayyadamuunis baay'ee murteessaadha. Tuqaan ja'affaan rifeensi mataa keenyaa akka inni goggogu, akka inni caccabu akkasumas immoo akka inni dafee molaa'uu fi akka inni aarri baasu godhu keessaa tokko ifa aduu keessa yeroo dheeraa turuudha. Ifa aduu keessa yeroo dheeraaf yeroo turre yookiin ifa aduu keessa yeroo dheeraaf deemaa yeroo turrutti sababa garaagaraadhaan kan keetuu danda'a, hojiirraan kan keetuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin ifa aduu keessa yommuu deemaa turu ultraviolet yookiin immoo UV light kan jennu yookiin immoo carariin aduurraa dhufu kunniin
akka inni rifeensi mataa keenyaa akka inni goggoguu fi haphatu gochuu danda'a jechuudha. Dabalataan rifeensi akka inni dafee harrii baasu kalarii isaa jijjiiruu fi rifeensi akka inni molaa'u gochuu keessatti illee qooda guddaa taphata jechuudha. Egaa yoo danda'ame ifa aduu keessa yeroo dheeraa turuudha. Yoo hin danda'amu yookiin immoo ifa aduu keessa yeroo dheeraa turuun hin danda'amu ta'e immoo yeroo ifa aduu keessa deemtan skarpii mataa keessa irra buufachuu, shaarbii shamarran shaarbii uffachuu, xilaa qabachuu yookiin immoo dabalataan immoo koofiyyaallee godhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wantoota kana fayyadamuudhaan ifti aduu directly gara rifeensa keenya dhufu akka inni rifeensa keenya hin miine gochuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraa rifeensa mataa keessanii yeroo baay'een keenya rifeensa keenya erga miccannee booda carqiidhaan gar malee kan sukkuumnu jira. Carqiidhaan yeroo gar malee sukkuumnu rifeensa mataa keenya carqiidhaan gar malee sukkuumuun akka rifeensi keenya caccabuu fi akka rifeensi keenya kalarii isaa yookiin immoo dibata uumamaa isaa gadhiisu gochuu danda'a. Kanaaf suuta jennee rifeensa keenya qorfachuu akka qabnu, qaqqabuudhaan rifeensa keenya qorfachuu akka qabnu gamanumaan isin hubachiisuun barbaada. Malee rifeensa keessan carqii yookiin immoo taawulii ittiin rifeensa keessan qorfattanii gar malee yoo sukkumtan dibanni rifeensa keessa irra jiru akka inni irraa ka'u yookiin immoo rifeensi keenya akka inni goggoguuf haphatu gochuu danda'a jechuudha. Kan biraa wantoonni rifeensa keenya miidhan keessaa tokko nyaata madaalaa nyaachuu dhabuudha. Akkuma beekamu qaamni keenya nyaata madaalaa akka barbaadu rifeensi keenyas guddachuudhaaf bareedina isaa eeggachuudhaaf akkasumas dibata gahaa qabaachuudhaaf nyaata madaalaa isa barbaachisa. Kanaaf nyaata madaalaa kanneen akka zinkii, kooparii, vaayitaamin E, pirootinaa fi albuudota garaagaraa of keessaa qaban soorachuun yookiin nyaata madaalaa kanneen argachuun illee baay'ee barbaachisaatiif baay'ee murteessaadha jechuudha. Wantoonni kunniin bareedina rifeensa keenyaatiif murteessoo waan ta'aniif. Qabxiin saglaffaan boraatii nuti fayyadamnu illee baay'ee murteessaadha. Especially boraatiiwwan nuti fayyadamnu boraatiin kootanii yookiin immoo jirbii guutuu qabu dibanni seebamii yookiin immoo dibanni gogaan keenya rifeensa keenya maddisiisu absorb akka ta'u godha. Fakkeenyaaf namni tokko boraatii kootanii qabu jala yookiin yommuu ciisu rifeensa isaatiin boraatiin kun dhangalaawwan kanneen yookiin dibata uumamaa kanneen ofitti absorb godha yookiin ofitti harkisuudhaan rifeensi mataa akka inni goggogu akka inni caccabu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti boraatii silkiidhaan badhaadhaan kanneen fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf boraatii kootaniin baay'ee qabu yeroo dheeraa fayyadamuunis rakkoo akkasiif nama saaxiluu danda'a kan jedhu gama kanaan isiniif ibsuu barbaada jechuudha. Dabalataan wantoonni rifeensa keenya irratti miidhaa fidan keessattuu shamarran irratti bishaan kiloorinii qabu daakuu. Egaa akkuma beekamu daakaa baay'een keessan jaallachuu dandeessu. Daakaan qaama keenyaaf akkasumas immoo bohaartiidhaaf illee baay'ee gaariidha. Yeroo bishaan dhugnu yeroo baay'ee namoonni baay'een yookiin hoteelonni baay'een yookiin biichiiwwan baay'een isaanii kiloorinii itti naqu. Kilooriniin kun maal godha jechuudha? Pirootiiniin rifeensa mataa keenya keessaa akka inni dhumu gochuu danda'a. Kanaaf yeroo kanatti rifeensi keenya akka inni halluu qabaatu, akka inni caccabuu fi akka inni gogu gochuu danda'a. Kiloorinii yookiin immoo keemikaalli kiloorinii kun jechuudha. Kanaaf bishaan kiloorinii baay'inaan of keessaa qabu daakuun illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Amma danda'ametti kan hambisuudhaaf maal gochuu qabdu kan jedhuufi tokko bishaan kiloorinii qabdu yoo danda'ame daakuun barbaachisaadha. Bishaan sun immoo yeroo baay'ee ilbiisa garaagaraa keessaa ajjeesuudhaaf kiloorinii itti namma. Yoo kiloorinii qabaate garuu keeppii ispeeshaalii dubartoonni rifeensa keessanitti keeppii godhatanii yoo danda'ame dhiironnis keeppii godhatanii daakuu akka qabdan gamanumaan isin hubachiisuun barbaada. Maaliif kilooriniin kun rifeensa keessanitti akka hin tuqne gochuudhaan rifeensi keessan akka dafee hin caccabne akka dafee halluu isaa jijjiirranne moloo hin taane gochuu danda'a waan ta'eef haala kanaan fayyadamuunis ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan dhiphina sammuuti. Namni tokko sababa hojii baay'inarraa kan ka'e dhiphachuu danda'a akkasumas immoo dhiphinni sammuu gar malee hormooniiwwan dhiphinaa kanneen akka kortisool jedhaman akka isaan qaama keessatti gad dhiifaman gochuu danda'a. Hormooniin dhiphinaa kortisool kunniin immoo pirootiinii rifeensa mataa keenyaa yookiin immoo keeraatiin rifeensa mataa keenya irraa fixuu danda'a. Sababa kanarraan kan ka'e namni tokko rifeensi isaa akka inni haphachaa deemu dabalataan rifeensi isaallee akka inni dafee molaa'u gochuu danda'a. Kanaaf ispeeshaalii dhiphina sammuu yoo balleessuu dadhabame illee dhiphina sammuu maneej gochuudhaaf yookiin immoo hir'isuu yaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabxiin dhumaa wantoonni rifeensa keenya miidhaan yookiin bareedina rifeensa keenya balleessan keessaa tokko keemikaala garaagaraa fayyadamu. Namoonni baay'een rifeensi isaanii gurraachessuudhaaf, addeessuudhaaf akkasumas rifeensi isaanii akka gar malee lallaafu gochuudhaaf dibata garaagaraa fayyadamu. Dibatoonni garaagaraa kan keemikaala
rifeensa mataa keenyaa miidhan of keessaa qaban kunniin rifeensi mataa keenyaa akka inni caccabu, rifeensi mataa keenyaa akka inni nurraa dhumuu fi boca bifa isaa akka inni jijjiiratu gochuu danda'u jechuudha. Keemikaalli kunniin kanneen rifeensi mataa keenyaa akka isaan miidhaman godhan keessaa tokko keemikaala kanneen akka soodiyeem peeroksaayidii, haayidroojiin peeroksaayidii, biliichii, permii kan biraas immoo kan alkoolii of keessaa qaban kanneen yoo fayyadamne rifeensi mataa keenyaa akka inni miidhamu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf dibatoota garaagaraa yeroo bittan keemikaalota amma jennee silikans, bleach, permis, haayidroojiin peeroksaayidii, soodiyeem peeroksaayidii kanneen jedhaman kanneen of keessaa qaban ilaaltanii fayyadamuun gaariidha jechuudha. Gabaabadhumatti tuqaawwan jalqabarratti kaafne akkaataa nuti fayyadamnu, bishaan itti fayyadamnu, akkaataa nuti itti miicannu, wantoota nuti rifeensa bareedina rifeensa keenyaaf fayyadamnu baay'een isaanii rifeensa mataa keenya irratti dhiibbaa akka isaan qaban qabxiiwwan hanga ammaatti kaafne ilaalle jechuudha. Haala kanaan rifeensi mataa keenyaa akka hin caccabne, bareedina isaa akka inni eeggatu, akka inni moloofne, akka inni dafee harri hin baasne gochuu ni dandeenya jechuudha. Marsaa itti sagantaa keenya keessatti kan qabadhee isiniif dhiyaadhu dibatoota akkamiyyuu fayyadamne rifeensi mataa keenya caccabe, rifeensi mataa keenya foroforiidhaaf kan noosisu, rifeensa mataa keenya goggogu deebisuu danda'a kan jedhu marsaa itti qabadhee isiniif dhiyaadha. Galatoomaa fayyaa dhabina.